dabballoota milishoota kaadreelee isaan ummatatti bobbaasanii ummata ficcisiisaa jiran kana miila jala haxaa'uu barbaachisa. Hundi si har'a afeen badabbo hundi si warri duraan xaaxaa jee nama dura fiigee nama ajjeesaa ture hundi amma dawaa isaa akka argachuu deemu waan bareef likkii isaa waan argachuu deemu waan argeef hundi si afaan isii qaqqabattee taa'aa jirti jechuudha. Mootummaan tun wanti tokko namni hubachuu qabu amala mootummootaati. Adaduma kufuuf deemtuun ajjecha hammeessiti. Aduma kufuuf deemtuun saree maraattee taati. Saree maraattee shimala jabaa yoo qabaatte malee daabboon ofirraa sossobuu hin dandeettu jechuudha. Kanaafuu caasaa bilxiginnaa jalarraa qe'eerraa aanarraa ganda aanaa godin akkasitti cicciraa ol deemuu qabdi jechuudha amma qeerroon tarkaanfiin isiin fudhattu injifannoo kanarra wanni amma isiin gootu hujii tiyya jettee caasaa bilxiginnaa kukkutu jechuudha amma caasaa bilxiginnaa tana akkami kukkunnaadha caasaan bilxiginnaa nama adaban qabne ka isin rakkisaa ture nama isin ajjeesaa ture caasaa isaanii kukkutu jechuudha caasaa isaanii diideeti oggaa balleessiteef keessa erga balleessite booda caasaa mataa keetii ka qeerroo jaaratte jechuudha kolkollee nafxanyaa sirrittiif jaaruuf tagaraaf bitamtee isa keessa gayyaa tana adabatti kannitaa jechuudha amma dhiirummaa agarsiiftee waan jirtuuf adabatti kannitaa jechuudha kasi rakkise akkasuma gootaa jechuudha si abbaan biyyaa si caasaan tee deebitee jaaramtee jirti deebisi jaarii jabees itti jabaadhu sirritti keessa deemuu qaban caasaa bilxiginnaa yookaan OPDO tana kukkutaniif keessa facaasuu qaban amma yoo sareen adaduma maraattuu sun itti hammaataa deemuun citaa mukatti bu'a sa'a namatti ciniina deemti jechuudha. Saree maraatte immoo takka uleen ofirraa dhoorgan takka sibiilaan mataa keessa dhahanii ofirraa lafa buusan.